Ashama akkam jirtu maatiiwwanii fi hordoftoonni chaanaalii Boonii Baabaa Boonii Baabaadha. Har'a viidiyoo ajaa'ibaa Top 5 Oromoo yuutuubarii qabadhee dhufee jira. Amma xumura qophii kootiitti na waliin tura. Viidiyoo kana akkuma beekamu laayikii fi sheer gochuun nu cina dhaabadhaa. Maatiiwwan chaanaalii keenyaaf haaraatti ta'an immoo sabskiraayib gochuun gara chaanaalii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Gara Oromoo viidiyoon qabadhee dhufee Top 5 Oromoo yuutuubariidha. Top 5 Oromoo yuutuubarii keessaa yeroo ammaa kana yuutuubaroota Oromoo gurguddoo keessaa shanaffaa irratti kan argamu Mohaa Oromoo yommuu ta'u, sabskiraayibii 197 sabskiraayibii qaba. Tootaal viidiyoon isaa 668 viidiyoo amma ammaatti gadhiiseera. Popular video jechuun yookaan viidiyoo view guddaa qabu 244 qaba. View isaa walii galaa immoo miliyoona 19 fi miliyoona 19.9 ol view isaatiin. Ichi gara arfaffaatti yommuu dabarru immoo Oromiyaa United jedha. Oromiyaa United sadarkaa arfaffaa irratti argama jechuudha. Sabskiraayibii 200,000 fi 11,000 sabskiraayibii qaba. Viidiyoo amma ammaatti gadhiise tootaal viidiyoon isaa 865. Popular viidiyoo yookaan viidiyoo view guddaa isaa 700,000 fi 2,000 keedha. View isaa walii galaa immoo miliyoona 29 view qaba. Egaa daawwattoota keenya amma immoo sadarkaa sadaffaa irra geenyee jirra. Sadarkaan sadaffaa keenya kun OBN televizyiniidha. OBN televizyinii sabskiraayibii 200,000 fi 68,000 qaba yeroo ammaa kana. Popular viidiyoon isaa keessaa viidiyoon isaa view guddaa qabu miliyoona 2.1 qaba jechuudha. Viidiyoo isaatiin guddaani. All view isaa immoo view isaa walii galaa yookaan all view isaa miliyoona 63.4 qaba. Yeroo ammaa kana sadarkaa lammaffaatti kan argamu immoo televizyinii OMN dha. OMN sagalee haqaa dabarsuudhaan beekama. Sabskiraayibii 200,000 fi 88,000 qaba jechuudha. Viidiyoon isaa walii galaa yookaan tootaal view isaa 6,100 viidiyoo amma ammaatti gadhiiseera. Popular viidiyoo yookaan viidiyoon view guddaa qabu immoo 900,000 fi 87,000 yeroo ammaa kana viidiyoo isaa isa guddaadha. All views isaa yookaan view walii galaa isaa miliyoona 58.1 qaba. Egaa daawwattoota keenya sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu immoo Oromoo MP3 dha. Oromoo MP3 muuziqaawwan aartii Oromoo garaagaraa gadhiisuudhaan beekama. Sirboota aartii Oromoo achirratti gadhiifama. Yeroo ammaa kana garuu baay'een isaa gadhiifamaa achirratti hin jiru. Erga Viision Entertainmentii gadhiifamaa jira. Garuu yeroo ammaa kana sabskiraayibii guddaa kan qabu tokkoffaa kan ta'e isa jechuudha. Sabskiraayibiin isaas 400,000 fi 33,000 sabskiraayibii qaba jechuudha. Viidiyoon amma ammaatti gadhiisee viidiyoo 1,300 yommuu ta'u, view isaa guddaan yookaan viidiyoonni view guddaatti argate immoo miliyoona 10 sirba Hacaaluu isaa Daalgalootoo jedhu yookaan maalan jiraa jedhu sirba isaa sanatti miliyoona 10 argate jechuudha. Tootaal view isaa immoo miliyoona 200 fi miliyoona 14 yeroo ammaa kana miliyoona 200 miliyoona 14 qabatee jira jechuudha. Sabskiraayibiin isaa akkuma beekamu akka Oromiyaatti guddaadha. 433 tokkoffaa akka Oromiyaatti. Viidiyoon har'a qabadhee dhufe kana fakkaata. Waan amma xumura qophii kootiitti immoo na hordoftaniif galatoomaa. Viidiyoo kan biraa wajjin amma walitti dhufutti viidiyoo kana immoo laayik gochuun sheer nama hunda biraan gahaa. Video kan biraa walitti gamu kiyyaan
Oroneeshin nagaatti. Pam pam pam. Hey.